Ashama harkafuune daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo OIB irraa oduu isin dhageessifna kan oduu isin dhageessu Alleellisaa Sabaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bulaan Gandaa Beekujjii jedhamutti haleellaan kibxata halkan raawwatee namoota 100 ol ajjeefamuun dhagameeti jira. Dabalata oduu kanaa Daraartuu Shaamii akkasiin gaditti isin biraan geessi. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bulaan Gandaa Beekujjii jedhamu keessatti haleellaan kibxata halkan namoota nagaa irratti raawwatameen namoonni 100 ol ajjeefamuu dhaabbilee mirga namoomaa himan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa kanaan lubbuun namoota 100 olii dabruu himee kunis naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haalli eegumsa mirga namoomaa haala olaanaan dadhabaa adeemuu kan agarsiisudha jedhe. Dabalataan dhaabbanni Amnesty International haleellaa suukanneessaan kun saba Amaaraa fi Oromoo fi Shinaashaa irratti kan raawwate ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa saba lakkoofsaan xiqqaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan irratti raawwatu hatattamaan dhaabsisuu qabaa jedha. Amnesty International namoota 5 lubbuun oolan irra bilbiluun dubbisee akkaataatti hidhattoonni saba Gumuz irraa tahan haleellaa dhaqqabsiisan odeeffate. Hidhattoonni ajjechaa raawwatan mana jiraattootaa ibiddatti kaa'uudhaan sanboodaas rasaasaa fi waraanaan ajjeesaa turuu namoonni dubbisne ni himaa jedha. Dhaabbatichi lakkoofsaan namoota du'anis dabaluu akka danda'u eeru haleellaa kana irrattis qorannoon hatattamaa gaggeeffamuu qaba jedhe. Qaamni kana raawwatee seeraan gaafatamuu qaba kan jedhe Amnesty International itti gaafatamaan kominikeeshinii naannichaa obbo Mallasaa Bayaanaa gama isaaniitiin namoonni miidhaan irra ga'e lakkoofsaan kaa'uu dadhabuullee lakkoofsi olaanaa akka ta'e BBCtti hime. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad haleellaa qaqqabeen akka gaddan kamisa ganamaa ibsaniiti turan. Naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkal keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwate baay'ee kan nu gaddisiiseera jedha. Lammiilee keenya irratti gochi namummaa ala raawwate na gaddisiiseera. Rakkinichi kallattii garaagaraan furuuf yaallee bu'aa barbaadamu hin argamsiifne jechuudhaan fuula tiwutarii isaa irratti barreesse. Kana malees BBC'n jiraattootaa fi ogeessota fayyaa naannichaa argaman wayita dubbisee namoonni 120 akka ajjeefamanii fi kan hedduu miidhaan irra qaqqabuu dubbatan. Ajjechaa fi miidhaan kunis halkan sa'a 10tti wayita namoonni hirriba irra turanitti qaamolee hidhataniin mana gubuu fi dhukaasaa akka qaqqabe mirkaneeffachuu koomishinichi ibseeti jira. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaaniitiin aangawoota 5 kan rakkoo nageenyaa uumame kana keessaa harka qabu jechuudhaan shakkee to'annoo jala oolchuu galgala sabquunnamtii naannichaatiin beeksiseeti jira. Aangawoota to'annoo jala oolfaman keessaa deet ministeera Adamee ministeera hojjettuu fi hawaasummaa mootummaa federaalaa kan turan obbo Tumaas akkasuma pirezidaantii naannichaa duraanii obbo Shifarraa Diraaktera Eejensii fi saayinsii teekinooloojii naannichaa duraanii itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Matakkal obbo Baandigii Maaraa akkasumas aangawoo godina Matakkal duraanii kan turan obbo Araagaa kan ta'an ibse. Gandi Beekujjii magaalaa aanaa Bulan irraa fageenya kiiloomeetira 90 irratti kan argamu yoo ta'u saba Oromoo fi Amaaraa fi Shinaashaatu keessa jiraata kan jedhan ibsichi gandichaatis poolisii yookiin humni nageenyaa ramadame akka hin turre hordoffii taasifamee hubanneerraa jedha. Koomishiniin hanga haalichi qulqulleeffatee hospitaala Bulan keessatti namoonni rasaasaaf xiyyaan miidhaan irra ga'e 36 deeggarsa argachuullee mirkaneesseeti jira. Miidhaan namoota irra ga'e kanaan alattis oomishni ga'e ooyiruu irraa walitti qabaman gubachaa akka mirkaneeffate hime. Kana malees gandoota Calanqoo fi Doosheetti manneen gubachaa akka jiranii fi koomishinichi ragaa argachuu himuun aanaa Dibaatee ganda Doonbii ammoo jiraattota sodaadhaan qe'ee isaanii gadhiisanii muddee 23 bara 2020 baqachaa akka jiran ibse. Koomishinichi akka jedhetti raayyaan ittisa biyyaa naannichaa ramadamee ture aangawoota federaalaa fi naannichaa dabaluudhaan naannichaa ba'uu isaanii hordofee haleellaan kun kan raawwachuu isaa qulqulleeffachuu hime. Koomishinichi namoota miidhaan irra ga'e irraa akka odeeffate irra jireessi haleellaa kanaan miidhamanii dhalattoota Shinaashaatii jedha. Kanaan duras haleellaan kun raawwatan namoota bosona dhufanii yoo ta'u ammoo garuu kanneen maqaa fi bifaan beekan jiraattota aanaa Beekujjii osoo hin hafin keessatti hirmaachuu kanneen lubbuun hafan ni ibsu. Haleellaawwan Beenishaangul Gumuz keessatti irra deddeebiin raawwatamaniif haala sarbamaa mirga namoomaa naannichaa ilaalchisee mootummaan naannoo fi federaalaa xiyyeeffannoo addaa akka taasisuuf akeekkachiisuun kan yaadateedha. Haa ta'u malee haalichi caalaa itti cimaa dhufuu himan kominikeeshiniin kun namoonni miidhaan irra ga'ee fi
fi kanneen buqqaaniif deeggarsi wallaansaa fi namoomaa akka taasifamuuf komishinichi gaafateera. Kana malees haalichi sirriitti qoratamuu qaamolee haleellaa keessatti haala garaagaraatiin gahee qabanii fi kanneen gaheen isaanii haalaan hin bahin atattamaan seeratti dhiyeessuu akka eegaluu fi komishinichillee akeekkachiise. Akkasumas humnaa fi caasaan nageenya naannichaa argamu haalaan guutumatti nageenya lammiilee mirkaneessuun haala atattamaan akka cimfamu waamicha dhiyeesseera. Haleellaawwan kanaan dura irra deddeebiin naannichatti qaqqabaniif farreen nageenyaa jechuu ibsuu alatti aangaa'onni naannichaa ifatti kan jedhamu hin turre. Akkasumas hidhattoonni haleellaa keessatti hirmaatan irratti tarkaanfiin fudhatamu yeroo garaagaraatti gabaafamuun ni yaadatama. Miidhaa irra deddeebii naannicharratti namoota nagaa gahuu kan to'achuuf dhuma bara dabreetti koomaandii poostii miseensota raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaa fi qaamolee nageenyaa naannichaa hammaatee ijaaruunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee haleellaan lubbuun namoota nagaa galaafatu kun akkuma itti fufetti jira. Haleellaan tibbana raawwatamee fi badiinsaa lubbuu namoota hedduutiif sababa ta'e kunis haleellaawwan naannichatti raawwatamaniin hunda caalaa hamaa ta'uutu himame. Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti walitti gaarrifannaan akkuma itti fufeen jira. Erga loltoonni Itoophiyaatiin daangaa irratti yeroo waraanni Suudaan yeroo lammaffaaf haleelame as Suudaan meeshaa gurguddaa gara daangaatti fe'uun dhagameeti jira. Dabalata kana akkasiin gaditti simbiraan geenya. Lolli Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti baname ammallee nagaa waaraan arganne. Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti lolli jabaan gaggeeffamaa jiraachuu miidiyaaleen Suudaan gabaasaati jiru. Hoogganaan waraana Suudaan miidiyaa Tiraabuun jedhamuuf akka himetti erga yeroo lammaffaaf milishaan naannoo Amaaraa guyyaa kaleessaa waraana Suudaan irratti haleellaa raawwataniin booda waraanni Suudaan tarkaanfii fudhachuu dubbate. Yeroo ammaa kanaas waraanni Suudaan daangaa darbuudhaan Itoophiyaa keessa kiiloomeetira 25 as seenee akka jiru beekameeti jira. Warri sarrafii kun lola eegalanis naannicha gad lakkisanii baqachaa jiraachuun gabaafameeti jira. Guyyaa dheengaddaa walii galteen irra gahuuf mariin dammaqaa moqonnanii fi Suudaan deemee jira. Waliin taasisan sababa Suudaan walii galticha fudhachuu diddeef xumura osoo hin argatin hafuun ni yaadatama. Godina Arsii Bahaa Aanaa Honqolloo Waabee keessatti uummata Tigraay rakkate jedhanii dirqamaan uummata Oromoo irraa midhaan guuruun dhagameeti jira. Dabalata dukkana Maamud Abdusalaam akkasiin gadi simbiraan ga'a. Godina Arsii Bahaatti kaadiroota biltiginnaatiin martaa kanaas waan raajiitu ta'amaa jira. Aanaa Honqolloo Waabee keessatti uummata irra deemanii midhaan irraa guuraa jiraachuutu himama. Dura taa'aa garee gandoota baadiyyaa keessa deemuudhaan madaabaraa kan kiisha jooniyaa midhaanii baatee midhaan irraa guuraa akka jiran jiraattoonni ni dubbatu. Warra aanaatu guuraa nuun jennaan guuraa jirra yaanii uummata sobanii midhaan irraa guuraa jiraachuutu dubbatama. Sababni oomishni kun guuramuuf hanga ammaatti wanti ifa ba'e hin jiru. Ta'us sababni oomishni kun guuruun barbaachiseef walitti bu'iinsa yeroo dabre mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jidduutti ta'een qabeenya guddaatu manca'e. Uummata Tigraay jalaa qabeenya hedduutu gaaga'ame. Kanaaf ummata sanaaf guuramaa jira. Harki isaanii qallatee jira. Isaan dandamachiisuu fi beela irraa isaan baraaruuf guuramaa jira jedhanii kaadiroonni ummata gowwoomsaa fi dirqiidhaan midhaan guuraa jiraachuutu himama. Akka aanaa Honqolloo Waabeetti gandoota baadiyyaa 9 fi gandoota magaalaa 2tu jira. Tokkoon gandoota kanneen akka baay'ina ummata isaaniitiin kuntaala 30 hanga 50 sassaabuuf karoorri akka kaa'ame socho'aa jiran ifatti bahee jira. Kanaan dura aanaan kun maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin gargaarsa jedhuun sangoota 24 ol ganda muraasa kana irraa dirqiidhaan akka sassaabaa turan ni yaadatama. Inni gaafa sanaas inni har'aas saamicha uummata keenya irratti dirqiin akka raawwataa jiran ni beekama. Aanaa kana qofa osoo hin taane guutuu godina Arsii fi godinaalee Oromiyaa hunda keessatti waan ta'amaa jirudha. Saamiinsa karaa garaagaraatiin uummata keenya irratti adeemaa jiru akka dhaabbatu dhaammatan uummanni aanaa Honqolloo Waabee. Manni murtii Leetanaar Koloneel Birhaanuu Bayilee fi Jeneraal Addis Tadlaa ambaasiin Xaaliyaan akka ba'an dabarseeti jira. Dabalata dukkana Maamud Abdusalaam. Galmee Mangiftuu Hayilamaariyaam faa jalatti kan himataman Laatenaal Koloneel Birhaanuu Baayee fi Leetanaan Jeneraal Addis Tadlaan imbaasii Xaaliyaanii akka ba'an ajajni dabruu ibsame. Manni murtii olaanaa federaalaa Leetanaal Koloneel Birhaanuu Baayee fi Leetanaal Jeneraal Addis Tadlaan imbaasii Xaaliyaanii akka ba'an abbaan alangaa fi koomishiniin poolisii federaalaaf
ajaja dabarsee jira. Manni murtichaa waggoota 30 dabraniif imbaasii Xaaliyaanii Finfinneetti argamu keessa kola galanii kan turan himatamtoonni lameen iddoo jiranii gadi lakkifamuu qabu jechuun iyyannoo dhiyaate erga qorate sagalee caalmaan murteerra gahee jira. Haaluma kanaan Laatenaal Koloneel Birhaanuunii fi Laatenaal Jeneraal Addis Taadlaan imbaasicha gadi lakkifamuu qabu jechuun abbaan alangaa federaalaa fi koomishiniin poolisii federaalaaf ajaja dabarsee jira. Ajajichi kallattiin imbaasii Xaaliyaaniif osoo hin taane gama ministeera dhimma alaan imbaasichaa fi himatamtoota lameeniif akka qaqqabu ajajeera. Himatamtoonni lamaan mana murtiin kan gadi lakkifaman ta'uu beekuun mirga isaanii kabachiifachuuf eegumsaas ta'ee hordoffiin akka taasifamuuf qaama dhimmi ilaallatuuf akka barreeffamu manni murtichaa ajajee jira. Leetanaal Koloneel Birhaanuun umrii waggaa 85 yoo ta'an Jeneraal Addis Taadlaan immoo umrii waggaa 77 ta'uu ni himama. Laatenaal Birhaanuun baay'ee ministeera dhimma alaa ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u Jeneraal Addis Taadlaan Itamaajoor Shuumii humna waraanaa ta'uun tajaajilanii turan. Ameerikaan baqattootaa fi hawaasa lola naannoo Tigraay miidhaman deeggaruuf doolaara miliyoona 18 akka kennituuf himteeti jirti. Dabalata dukanaa Maamad Abdusalaam waan qindeeffate qaba. Ameerikaan baqattootaa fi hawaasa lola naannoo Tigraay miidhaman deeggaruuf doolaara miliyoona 18 akka kennitu himte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon Ameerikaan baqattoota lola naannoo Tigraay miidhaman deeggaruuf doolaara miliyoona 18 akka deeggaru himan. Maayik Poompiyoon fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti lammiileen nagaa miidhaa irraa tiikfamuu qabuu jedhanii dubbate. Itti dabaluun nageenyi hojjettoonni kenniniinsaa deeggarsa eeggamuu qaba. Akkasumas deeggaricha kennuuf ittifamuu yookaan danqamuu hin qabanii jedha. Itoophiyaan kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti erga humni TPLF raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa rukuteen jeen humna kana irratti waraana gaggeessee ture. Waraana mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF'n amanamoo ta'an jidduutti gaggeeffamu kanaan namoonni 50 siqan biyyaa baqachuun Suudaan galaniiru. Maatamni immoo biyyuma keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran. Mootummaan Itoophiyaa kanneen gara biyya ollaatti baqatanis ta'ee biyya keessatti qe'ee irraa baqataniif deebiseen dhaaba jechaa ture. Lammiilee sababa kanaan waraana miidhamanii fi deeggarsa barbaadaniif dhaabbileen deeggarsa namoomaa tajaajila barbaachisu dhiyeessuuf danqamanii akka turan ibsaa turre. Mootummaan federaalaa opereeshinii waraana naannichatti gaggeessaa jiru hojii ol'aantummaa seeraa kabachiisuuti jedhuu hima. Dhiyeenya qindoomina mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbilee kennaa deeggarsa namoomaan deeggarsi bakkeewwan tokko tokkotti naannicha keessa dhaqqabuu himamee jira. Koomishiniin poolisii federaalaa hooggantoota TPLF fi qondaalota waraanaa hedduu qaama kanaa waliin hidhata qabuu jedhee to'achuuf ajaja hidhaa irratti baasuun barbaadaa jira. Tole gaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oduun guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asirratti raawwatamti hanga guyyaa biraa walitti deebinu nagaan nuuf tura.